Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Kun kan daawwachaa jirtan sagantaa furtuu dhugaati. Torban darbee obboleessa keenya Shallalaa wajjin waa'ee Hafuura Qulqulluu Abbaa Ilma bal'inaan barataatiin turre. Dhumarratti waa'ee qixxummaa Kiristoosis ilaalleetiin turre. Kitaaba Yohaannisii boqonnaa tokko keessatti dura jecha ture, jechis waaqa bira ture, jechummaan sun waaqa ture. Ka jedhu dubbanne Kiristoos jalqabas dhumas akka hin qabne duris akka ture. Ammas akka jiru fulduras akka jiraatu qixxummaan isaatii fi eenyummaan isaa waaqa abbaan gadi akka hin taane wajjin ilaalleetiin turre. Hardhas kutamsaan itti fuufneetiin ilaalla. Osoo gara bal'ina sagantaa keenyaatti hin darbiniin duratti obboleessi keenya Shallalaan akka nagaa isin gaafatu hiree kennee fi kadhannaa gabaabaa godhannee gara bal'ina sagantaa keenyaatti darbina. Shallalaa anaa dhufu. Anaa dhufu Roobaa. Baga nagaan dhufte. Eebbifamaa dhalli waan affeertaniif nagaa jedheera maatii furtuu dhugaa warra ta'e maraa. Kaameraa laalitiin nagaa gaafadha. Anaa dhufu isiniin jedhaa warroota maatii furtuu dhugaa taatan maraa eebbifamaa galgala kana asirra waa argamtaniif Waaqayyo isin eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga dhumatti yoo nu wajjin turtanii eenyummaa Kiristoosii, eenyummaa Abbaa, eenyummaa Hafuura Qulqulluu barattanii deemtan jennee abdanna. Hanga dhumaatitti nu biraa hin deemina, kadhannaa gabaabduu nu godhadhu. Abbaa keenya guddifnees galateeffannaa maqaan kee kolfaatee haa ta'u galgala kanas deebitee waan jidduu keenya argamtuuf ulfaadhu atini koo jidduu keenya argamii ati nu barsiisii hubannoota kennuu kenni warroota sagantaa kana ennaa maraa akkana qopheessan ati isaan eebbis warroota sagantaa kana faanaa bu'anillee baay'ee isaan eebbis koon nuuliin jiraadhu maqaa gooftaa Kiristoosiitiin ameen. Ameen. Egaa Shallalaa guyyaa darbe torban darbe haga danda'ameen keessa darbineetiin turre dhumarratti ammoo waa'ee Yohaannisii boqonnaa tokko dubbifannee Kiristoos waa'ee kitaaba Hafuura Raagaa keessaallee eenyummaa Kiristoos ilaalleetiin turre. Mee isumarraa itti fuufneetiin dubbanna. Haa ta'u eebbifame gooftaan isaa eebbisu. Diqqoo waa'ee waaqummaa Kiristoosii itti eda'eeti achummaa waa'ee waaqummaa Hafuura Qulqulluullee itti aansinee ragaa jiru keessaa dubbifanna yoo akkas ta'e bareeda hidhee yaadee jedha. Kitaaba Hafuura Raagaa qara jedhee san torbaan dubbataa turre jechuu. Kitaaba Review in the Herald jedhamu Janawaarii 7 irratti ka barreeffame bara 1890 irratti waa'ee gooftaa Kiristoosii waa'ee waaqummaa isaa hennaa dubbatee jedhu. Peejii meeqa irratti? Peejii tokko irratti. Namoota deemanii rageeffachuu fedhaniif akka iddoo isaatiin beekaniif jedheeti. Thank you. Bara 1890 peejii tokko irra ka jiru Review in the Herald Janawaarii 7 irra akka barreeffame jechuu. Ingiliffaa isinii dubbisee isinii hiikuu yaalee jedha. The worldly Redeemer was equal with God. His authority was as the authority of God jedha. Adunyaa kana hambifataan jechuun Kiristoos jechuu. Kiristoosii waaqa abbaa waliin qixxee jedha. Aangoon isaallee abbaa waliin maali jedha qixxee jedha. He declared that he had no existence separate from the Father. Hennama kamiinuu abbaan adda fo'ameen beeku abbaa waliin turee jedha. The authority by which he spoke and brought miracles was expressly his own, yet he assures us that he and the Father are one. Aangoon innini waan baay'ee maalallee baay'ee itti hojjetaa ture kama isaatii jedha kama ufiiti jedha amma namoonni innaa baay'ee aangoo abbaa isaatiin godhee humna abbaa isaatiin jedhanii waan baay'ee dubbataa turan kama ufiitiin waaqummaa ufiitii saniin godhee garuu yoo abbaa isaatii fi inni akka tokko ta'anii jedhanii more assuring nu godhee jedha. Kana hennaa dubbadhee jedhu daawwattoonni keenya keessatti akka hubatan ka barbaadu hennaa lafa kanarra ture jechuudha. Hennaa foon keenya uffatee nama ta'e lafa kanarra ture akka namaatitti dubbataa ture jechuudha. Akka waaqaatti dubbataan ture waaqa abbaa ol qabee abbaa kiyya jedhee dubbataa ture. Hennaa mirakilii waan garagaraallee godhee jedhu abbaa ofii ol qabee abbaa ofii gaafataa godhaa ture. San jechuun ammoo inni waaqaa miti inni adda waa godhee hin danda'u jechuu miti. Kanaaf asirra ifatti kan nuu kaa'ee jedhu jalqaba waaqumoliin ture aangoo qixxee akkuma waan abbaan qabu qabaa akkasumas
hennama abbaan ture waliin ture jedhee ifa godhee lafa nuu kaa'eera jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. As biratti ifa godhuu fi namoonni kitaaba qulqulluu addaan baasanii kutaa lamatti addaan baasanii beekuun barbaachisa. Tokkoffaa Kiristoos osoo gara addunyaa kanatti hin dhufin duratti hennaa aangoo waaqummaa isaatiin mana samii ture. Fi hennaa aangoo waaqummaa isaa lafa kaa'eeti dhalatee foon namaa uffatee addunyaa kanarra deemee garaagarummaa isaa beekuu qabanii jechuudha. Beekuu qaban kana hubachuuf. Yeroo mana samii turetti aangoon isaa waaqummaa guutuu hennaa tureetiin jedhee aangoon isaa abbaan qixxee abbaan garaagarummaa hin qabani. Hin qabu waan isaa eebbisu. Yeroo addunyaa kanarra ture ammoo fooniin waan tureef hennaa sanii hennaa inni waaqa abbaa jedhaa hennaa inni kadhataatiin ture kanniin lamaan akka wal keessa hin dhoofne. Akka kanaan hin dogoggorre kan jedhu Waaqayyo si haa eebbisu. Akkanatti akka nu hubattan barbaadeeti. Ishee beena. Ka itti aanne ammoo waa'ee waaqummaa hafuura qulqulluu diqqoma tuquu barbaadee jedha. Matsaafa Darasootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 haga 4 ka jiru baay'ee bakkee san hinnaa dubbifannu ifa godhee lafa kaa'e. Ammallee King James Version. King James Version irraa hinnaa dubbifannee jennu. Sa'aatii kennaa waliin deemuuf seenaa hin beektan jedhee yaada. Hanaanaaf Saphiiraanii hennaa darasoota sobanii turan. Qabeenya isaanii gurguranii cinaa bichaa darasootatti hennaa dhiyeessanii jedhanii waan Phexros isaaniin jedhaa ture arginee jenna jechuudha. Maaf waan kana gootanii? Maaf soobdanii? Maaf hafuura qulqulluu soobdanii? jedhee hennaa Phexros isaanii dubbatee jedhu argina. Maan dhaarran maal jedhee jecha sana hennaa gassinni haga dhumaatii hennaa dubbifannee jennu isin hafuura qulqulluu sobu'uuni nama sobne eenyuun sobdan jedhe waaqa sobdanii jedhe. Nama sobne waaqa sobdanii jedhe. Bakkee san dhaqaa dubbifadhaa. Kanaafi hafuura qulqulluu sobuun maal sobu jechuu? Waaqa sobu jechuu. Kanaafi hafuurri qulqulluu waaqa humna waaqummaa akka qabu laallee jenna. Kabiraallee itti eda'uufuma hafuura qulqulluu kana hafuurri qulqulluun qaama qabamu qaama hin qabu jedhaati hennaa guddaa warroota diqqoosii dhamaasaa uumanii fi hubannee fi ammallee kitaaba qara isinii dubbise san irraa maniskripti ka jedhu bara 19 duwwaa jaarratti ka barreeffame irraa isinii dubbisuu barbaada. The Holy Spirit has a personality jedha. Kitaaba hafuura raagaa irraa. Kitaaba hafuura raagaa irraa. Hafuurri qulqulluun personality jechuun maal jechuudha? Qajeela yoo oromofne. Qaama qabaa jechuudha. Jala ka murame. Jala ka murame. Aniifati personality qabna. We are a person being. Personality qabaa jedha. Qaama qabaa jedha. Odoo akkas hin taane jedha. Else he could not bear witness to our spirit and with our spirit jedha. Odoo akkas hin taane hafuura kennaa fi hafuura kennaa waliin ragaa nuun ba'uu jedha. Amma waa wayii badaa godhuuf yoo kaane dogoggorree waan badaa wayii godhuuf ennaa kaane hafuura sammuu kenna keessatti hin godhin nuun jedhu jira. Hafuurri wayii waan kana godhi ka jedhu jira. Hafuurri wayii ammoo hin godhin kan nuun jedhu jira. Hafuurri kennaaf hafuurri keessaniif hafuurri waaqaa hennaa wal fudhatu jedhee dubbatee jedha. Hafuurri nu dubbataaru suni maali? Hafuura waaqaati. Odoo cadhisee hafuuruma qilleessuma wayii ta'ee waan nu yaadaaru san akkamitti beeka? Maaliif beeka? Kanaafi silaa ragaa nuun ba'uu jedha sammuu kenna keessatti hafuura kenna waliin. Ijoollee waaqaa ta'uu kenna ragaa nuun ba'uu jedha. He must also be a divine person. Waaqallee jedha. Divine person ennaa jennu waaqummaa qabaa waaqallee jedha. Sababiin illee jedha. Else he could not search out the secret which lie hidden in the mind of God. Icciitii sammuu waaqaa keessa jiru. Icciitii sammuu abbaatiif ilma keessa jiru hin baasuu jedha. Silaa baaseen dubbatu jedha. Hin qaaquu jedha. Waa'ee icciitii abbaa, waa'ee icciitii ilmaa, waaqa abbaa, waaqa ilma ka jennu sani icciitii kan nu hubachiisu hafuura qulqulluu. Odoo waaqa hin taane icciitii san attamiin nu hubachiisee danda'a jedha. Wanti wayii humni wayii cadhiseetuma ka personality hin qabne yaada sammuu ilmaa keessa jiruuf abbaa keessa jiru fuudhee nu hubachiisuu hin danda'u. Hubachiisuu hin danda'u. For what man knows the things of man save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knows
no man but the Spirit of God. Sammuu namaa keessa waan jiraa ka beeku eenyu jedha. Waaqabicha jedha. Hafuurri qulqulluu waan nu yaannu hin beekaa, waan nu goonu hin beeka. Waan maal ta'eef 1% being waan ta'eef, divine waan ta'eef, waaqa waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo isaa eebbise. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jala ka sararame hafuurri qulqulluun qaama qabaa jedha hafuura raagaa irratti. Jala sararame. Jala sararama. Kanaaf eenyuun keessanillee hin dogoggorinaa jechuudha. Yoo dogoggortanii waan barreeffama dhabaaf osoo hin taane ofumaa keessanii dogoggoruu feetanii dogoggoraatanii kanaaf ofumaa keessaniin dhaabadhaati dogoggoraa jechuudha. Eertuu shanan dogoggoraan yeroo ammaa kana hubatamaadha. Thank you. Yaada kana waan kaaftee. Waan mataa qabdu siitu kee? Waan mataa qabu naa tutte. Garuu achi oluu ta'aayyuu eertuu baay'eetu ennaa guddaa kaa'ama. Eertuun shananii eertuun haga shanii jahaallee ga'u sa'aatii yoo nu qaqqabe haga eertuu sanii shanan ati jette san laallee jenna. Eertuu gara shaniiti eertuun dogoggoraan ennaa guddaa hubatamu. Tokkoffaani Wangeela Yohaannisii boqonnaa 14:28. King James Version. King James Version irraa dubbifachuu hin dandeenna. Sa'aatii kenna waliin deemuu fi asuma isinii dubbisaa Ingiliffuma irraa isinii dubbisaa jecha gooftaan Kiristoos jedhe darasootaan jedhe if you love me you would rejoice because I said I go unto the Father. Yoo na jaalattanii na waliin gammaddanii sababiin illee an eessa deemaara jedhe gara abbaa kiyyaa deemaaraa jedhe for my Father is greater than I. Sababiin illee abbaan kiyya maali jedhe anarra guddaa na tara jedhe jechatti tana keessaa muranii fuudhaniiti abbaan kiyya narra guddaa na caalaa anammoo isarra maali hin hanqadhaa inni ammoo narra maali guddaa ka jedhu dogoggora eertuu kan akkasi fudhatan hennaa guddaa hennaa argine jenna Kiristoos hennaa waan akkas jedhee dubbatu eessa ture? Roobaa yoo si gaafadhe eessa ture? Yeroo fooniin addunyaa kanarra ture. Addunyaa darasoota waliin ture. Qixuma darasootaa ture. Qixuma darasootaa ture. Dhibban nama jenneerra. Kanaaf hennaa san dhuga waaqummaatti fayyadamaa hin jiru, waaqummaan dubbataa hin jiru. Inni hennaa san maaliin dubbataara? Guutumaan guutuutti nama ta'ee dubbataara. Kanaafuu abbaan kiyya na tara hennaa jedhee jedhu abbaan isaa still divinity isaatiin samayii jira. Inni dhibba nama ta'ee as jira. Kana akkasitti hubachuu qabna jechuudha. Jecha akkanaa hennaa arginee jennu keessumaa murree fuunee kanaafuu Kiristoos inni xiqqaa abbaan guddaa jennee hin dandeenyu. Eertuun kana nuu deeggaru matsaafa Filiphiyuusii boqonnaa 2 fi lakkoofsa 6-8 qajeela dubbifachuu hin dandeenyu. Who being in the form of God inni waa'ee Kiristoosii dubbataara. Inni ka waaqa ture jechuudha. Form of God. Kature, though it not robbery to be equal with God. Haga as dhufee jedhee inniniin sun waaqummaan isaa sun akka irraa fudhatametti akka gad diqqaatetti hin laalle jedha. Uf hin laalle jedha. Nama ta'ee hennaa as dhufee qaama kenna uffatu uf diqqeessee hin laallee jedha. Yookaan ammoo maafi waaqummaa kiyya samii dhiisee angoo kiyya dhiisee maaf lafa dhufe jedhee uf hin tuulle jechuu karaa biraatiin. But made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and he was made in the likeness of men, and being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the days of the cross. Laala hagam akka mataa ofii uf salphisee gaddeebee nama ta'ee foon kenna uffatee dhufe. Odoo waaqa ta'ee odoo jiruu jedha bakkee kanatti. Waaqa jechuudha. Divinity qaba jechuudha. Gad of deebisa. Hennaa darasoota akkas dubbatu abbaan kiyya na tara jedhee hennaa dubbatu nama ta'ee dubbataara. Gad of deebisee dubbataara. Kanaafuu jecha san dogoggoraan eertuu san dogoggoraan hubachuu hin dandeenyu. Yoo na eeyyamte ka lammataatitti illee akkasuma darbee yeroo waan hin qabne darbee ibsuu hin danda'a. Duratti illee dubbanneerra Kiristoosiin hennaa gara addunyaa kanaa hin dhufnee fi yeroo foon uffatee addunyaa kanaa dhufee adda baasnee beekuun barbaachisa ka jedhu irratti dubbanneetiin turre eertuun kan kee is jabeessaara waan ta'eef itti naafuuf.
yaa haga karooraaf kaayoo fayyumsaa isaa xumuree fixee jedhe ammoo jecha inni dubbatee ture wangeela Yohaannis boqonnaa 17:4 haga 5 jiru abbaa kiyya akkuma lafa irratti ulfeesse an hujii ati na kennite maal godheera fixeera atillee maal godhe na ulfeessi jedhee hennaa dubbatee argine jenna. Inni dhibbaan nama ta'ee lafa kana irratti abbaa isaa waaqa yookaan waaqummaa akka qabu sani maal godheera lafa irratti isa ibsee ulfeesseera. Haga hujii inni asii xumuree ol deebi ammoo abbaan isaallee maal godhe hin ulfeesse. Kanaafi hennaa ol deemee jedhee giloorii san ulfinna san akka argatee jedhee arginee jenna. Kalammataatitti hennaa darbee jedhu hennaa guddaa matsaafuma wangeela Yohaannisii kana keessa dogoggoraan hubatamee jedha. Bakkee baay'ee si ibsuu danda'an doom torbaan darbee kana irratti diskasii godhaaran matsaafa wangeela Yohaannisii boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irra ka jiru. Yoo gizee arganne maadhaasallee dubbachuu hin dandeenya. Wangeela Yohaannisii boqonnaa 17 fi lakkoofsa 3 irra ka jiru. Inni sunis maal jedhaa? And this is a life eternal. Kuni jireenya bara baraatii jedha. That they might know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Aninnaa guddaa namoonni waan kana dubbatanii tekstii kana fudhatanii na amansiisuuf baay'ee dubbataa turan. Waaqayyo hubannoota nu haa kennu. Kuni jireenya bara baraati. Si waaqa dhugaa akka beekan jedha. That they might know the only si bichaa waaqa dhugaa akka ta'e akka beekani kun ammoo gooftaa Kiristoos ka ati ergite akka beekani jedha. Jecha kana yoo sarfeesii irra fudhannee jennu ammallee jecha qara siin jedhe hubadhu. Gooftaan Kiristoos lafa kanarra jira, nama ta'ee dubbataara, foon keenna uffatee dhibban nama ta'eera, darasootatti dubbataara. The only true God jecha jedhu kana keessaa fudhatanii kun ammoo ilma isaa kan inni erge jedhee fudhatanii he is the only true God. Waan abbaan he is the only true God jedhanii akkasitti dimiddaameessa irra dhufanii jedhan. Bakkee kana Kiristoos mataa ofiitii fi waaqa abbaa wali kompeerii godhaa hin jiru. Wali kompeerii godhaa hin jiru. Maal kompeerii godhaata? Waaqota biraatti ture keessattuu bara Kiristoos lafa kana irra ture. Mootummaa Roomii keessa yookaan ammoo biyya Roomii keessa akka beekamu waaqota baay'eetu ture. Waaqonni sobaa yoo diqqaate 3,000 oli kalaakkaa'amani. Waaqota baay'eetu ture. Waaqota sanii fi waaqa dhugaa kompeerii wali godhaara. The only true God abbaa kiyyaa jedhaara malee uf wali kompeerii godhaan jiru bakkee kana. Yookaan ammoo inni waaqummaan isaa diqqaatee waaqummaa abbaa isaa guddatee qaaqaa hin jiru. Abbaan kiyya waan dhugaa isa tokkocha. Waaqonni kuuwwan egaa isin faanaa bu'aattani ka hordoftani waaqa dharaati jedhaara. Kana fudhatanii karaa saniin hubatanii Kiristoos inni waaqummaan gad diqqaataa abbaan ammoo ol guddata jedhanii dubbatanii kunillee karaa dogoggoraatiin hubatamee jedha jechuudha. Kana eertuu kana ka deeggaramu jechumaan jenne akka bira hin dabarre Kiristoos akka waaqa ta'e ka ibsu wangeeluma Yohaannis boqonnaa 8:58 irraa hinnaa dubbifannu anoo sa'aatiin kennallee deemaara yaani hin badhata. Gooftaan Kiristoos warra Fariisaayotaatiin jecha inni jedhu jira. Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham I was, I am. Namni odoo jecha kana hubatee jedhee jechi kun baay'ee icciitii guddaa of keessaa qaba. Isaantu akkana yaa ture. Ati dheengadduma dhuftee namni waggaa 50 keessatti nama waggaa 50 keessatti si beennu akkana taateeti waa'ee Abrahaamii dubbattaa. Waa'ee Abrahaamii maal beektati yani? Abrahaam nu caalaa beektaa waa'ee Abrahaamii jedhanii jennaani. Abrahaamiin duraa I was, I am jedhe. Abrahaamiin duraa anaa jedhe. Hin jira yaa. Ani hin jiraa callaa miti jechi kun icciitii guddaa qaba. Gara Exodosiin maali Oromiffaan? Exodosiin keessa deebii natti fakkaata.
keessa deemina fakkaata kitaaba Exodus anyway. Seera ba'u. Seera ba'u boqonnaa 3 fi 14 irratti hennaa laallee jennu and God said unto Moses Museen akkana jedhe waan ni jedha God jecha qara isin jedhe capital letter isin God waan ni Museen akkana jedhe I am that I am anini ana jecha kana hubannu Roobaa qofa beeka anini ana and he said jechuma kana deebiitii warra Israa'eliiti himii jedhe eenyu si dubbate yoo isin jedhani bakkuma san dubbisaa dhagaa they shall thou say unto the children of Israel I am that sent me unto you I am ituna erge I am jechoo ana jechoo oromifatta I hope I am ka jedhu santu na erge maqaa waaqaati amma wongela Yohaannis 8:58 irra ka dubbifanne suni I am jechi jedhu suni maqaa waaqaati jechi kun qajeelattee Giriikii jecha Giriikii irraa Old Testament ka hiikame Saspuchenti ka jedhamu ka hiikame irraa hennaa laallee jennu ego imi jedha God jedha jechuun qaxxitaan ka qara uumama irratti illee paartii gaafa duraa irra dubbanne san ego imi jechi jedhu suni qajeela eenyu ibsee jedha waaqa ibsee jedha Kiristoos akka waaqa ta'e jedha kanaafuu Muusee ka dubbataa ture gaara Siinaa irra Muusee ka dubbataa ture eenyu Kiristoos I am san I am su eenyu jedha God jedhee bakkee kanatti dubbatee jedha kanaaf bakkee san akkasi adda baafnee beekuu qabna warra farisaanotaatiin Kiristoos Abrahaamin durattu I am ka jedhaaru ana ture Abrahaamin dura akka isin waaqa jettanii beektan sunu na'umaa jedhaara jechuudha I was miti qofa saniin durattu waaqa ture odoon taane hennaa sanuu Abrahaamittuu ka dubbataa ture anumaa inninin suni jecha akka meeqame kanatti eenyu waaqa akka ta'e jedhe arginee jenna. Waaqayyo si haayibsu Shallaala yeroollee waan hin qabnee fi daddafaa naa deemna. Okay, daddafaa deemna. Sadaffaa eertuun sadaffaan dogoggoraa hubatamu Ditiroonomii boqonnaa 6:4 irra ka jiru inninin sunillee Israa'el ati dhagayii waan dhikee tokkochaa ka jedhu ammallee jecha waan dhikee tokkocha jedhu kana fudhataniiti waan dhi tokkocha waan waaqa abbaa callaa ilma isaatii kun ammoo hafuura qulqulluu hafuurri qulqulluun ammoo humna abbaatii fi ilma jidduu jiru malee waaqa miti ka jedhu akkasii waan tokkocha jedhu kana irratti fudhatanii jedhan ammallee haa hubannu waan tokkocha hennaa jennu tokkummaa waaqaa karooraa fi kaayoo fayyumsaatiin tokko ta'uu yaadaan tokko ta'uu ibsaara malee qaamaan tokko ta'uu ibsaa hin jiru matsaafa hennaa baay'ee tajaajiltoonni kenna sagantaa kana irratti illee affeeramanii eertuu kanallee kennanii baay'ee ibsallee kennanii dubbataniiranii matsaafa uumamaa boqonnaa 2:24 waa'ee haadha manaatiif abbaa warraa hennaa qaaqee jedhu abbaa warraa abbaa haadhaa fi namni tokko haadhaaf abbaa ofii hin dhiisaa haadha manaa ofii waliillee maal ta'a walitti maxxanaa isaanillee qaama tokko ta'an foon tokko ta'an jedha foon tokko ta'an jechuun isaanii ammoo cafallaqamanii nama tokko ta'an jechuu miti kanaafuu waan Israa'el waan dhikee tokkocha hennaa jedhu jechi yoo baaybilii sirri keessaa dubbifannee jenne jechi ka duraa suni gaadi ka jedhu suni kapitaaliin sun hin jira tokko ol akka ta'e arginee jenna waan atitti amantu tokkocha inninin sunis qaamaan tokko jedhaan jiru kanaaf hojii fayyumsaa irratti tokkochaa jechuudha itti naafuuf Shallalaa jechuudha arfaffaa irratti hennaa laallee jennu Qolaasiyaasii 1:15 irra ka jiru dogoggoraa hubatamee jira Qolaasiyaasii boqonnaa 1:15 irra ka jiru inninin sunis ka jedhu who is the image of the invisible God inni fakii waaqa hin mul'annee san ka ture the first born of every creature dhalataa waan maraa dura ta'e jedhan karaa kanaan fudhatanii maal jedhanii Kiristoos waan maraa duraa ka maal ta'e ka uumame isaa waaqa abbatuu isaa uume inni dura uumamee waan abbaan karaa isaatiin addunyaallee uumee waan maraa godhe kanaafuu inni nu uumamaa jechoo karaa sanii fudhatanii jedhan jechi first born jedhu jecha Giriikii irraa dhufe ammallee prototokos jecha jedhamu irraa dhufame proto jechuun dhugaa jechi proto jedhu first jechu jecha dura jechu protokosiin ammoo karaa lammataatiin illee hiikaan lammataa inni qabu raankii yookaan ammoo authority namni san qabu
Aangoo namni san qabu akka mul'isee jedhu arginee jenna jechuudha. Bakka kanatti aangoo Kiristoosii, olaantummaa Kiristoosii, Kiristoos odoo waaqa ta'ee odoo jiru, waaqummaa odoo qabu waaqummaa isaan salphisee nama ta'e foon kenna uffatee dhufee jidduu kenna argamuu kan mul'isu. Indoom Ingiliffaanii lakkoofsa 18 irratti Qolaasiyaas masannattee boqonnaa 1:18 irraa hennaa dubbifattee jettu ifa godhee dubbateedha. And he is the head of the body. Innini mataa qaamaati jedha, qaama churchiiti jedha. Head of the body, the church. Mana kadhaafi mataa jedha. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Preeminence jechuun rank, authority and highest jechuudha. Ennaa arginee jiru. Maal dubbataara? Supermaasii isaa dubbataara. Innini waaqa guddaa ta'e odoo jiru nama akka ta'e jedhe. Namummaanillee Waaqayyo maal jechuun inni? Dhalootaanillee ka duraati wanti jennuuf, du'aanillee ka duraati wanti jennuufi odoo inni nama ta'ee waaqummaa san dhiisee nuuf du'ee ka'uu baatee adda nu hiree kan hin qabnu jechuudha. Jechi sun kanaaf jedhame malee Kiristoos dura waa uumameef akka hin taane arginee jenna. Shanaffaan ammoo jarjaree dafee deemaara. Shanaffaan ammoo Roomee boqonnaa 8 fi lakkoofsa 9 kan jiru karaa dogoggoraatiin kan hubatamee jedhu waa'ee hafuura qulqulluuti. Bakkeessan isinii dubbiseeti gaggabaabsee yaadatti kennee jedha. But you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the spirit of God dwell in you, how if any man has not the spirit of Christ, he is none of his, and if Christ be in you. Amma maal jedhee dubbatee jedha. Yoo fooniin jiraattani hafuurri waaqaa isin keessa hin jiru. Yoo hafuuraan jiraattan ammoo hafuurri Kiristoosii maal jedha? Isin keessa jira jedha. Jecha kana keessaa fudhataniiti hafuura waaqaatiif hafuura Kiristoosii kan jedhu kana keessaa fudhatanii hafuurri qulqulluun hafuuruma malee paaworii yookaan humna abbaaf ilma jidduu jiru malee ka qaama qabuu miti jedhanii dubbatanii jedhani. Jalqaba irratti kutaa duraa irratti illee dubbataa turre hafuurri qulqulluu akka qaama qabu ifa ka barreeffame lafa jira. Maaf jecha kana akkas bakkee kana jedhe jennee hennaa dubbannee jenne relationship hafuurri qulqulluun abbaaf ilma waliin qabu hagam closely abbaaf ilma waliin walitti dhiyaate akka hojjetu himuuf dubbatame malee qaama akka hin qabne yookaan ammoo waan uf hin danda'e personal being hin taane ibsuuf bakkeessanitti hin dubbatamne. Kana ammoo ragaa ka argannee jennu waa'ee matsaafa Wangeela Yohaannisii boqonnaa 14 kama qara beektan 16 17 hennaa dubbifannee jennu gooftaan Kiristoos ani abbaa kiyya isiniif kadhadhee jedha ka isin jajjabeessu akka isinii ergu jedha. Konfartarii yookaan ka isin jajjabeessu waa'ee hafuura qulqulluu dubbataara. Inni hennaa dhufee jedhe isin waliin maxxanee isin jajjabeessa. Inni hafuurri dhugaa sun hennaa dhufee jedhe gara dhugaa maraa isin masakkaa. Inni hennaa dhufee jedhe isin waliin ta'a dhugaa maraa isinii ibsa jedhee dubbataa ture. Indoom yoo diqqaate harka gara jahaati oli inni jedhaa dubbataa ture. Cadhiseetuma odoo hafuura wayii ta'ee jecha isaa inni jedhu kana Kiristoos bakkee kana silaa hin dubbatu. Kanaafi hafuurri qulqulluun akka qaama qabu ifa asirratti jechuudha. Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waa'ee abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko 7 sagantaa adeemsisaatiin turre guyyaa har'aa haara kana goolamneetiin jenna. Hafuurri qulqulluun akka qaama qabu Kiristoosis irra deebi'ee inni jedhaa isa waamaatiin akka ture argineetiin jenna. Akkasumas kitaaba hafuura raagaa keessaa akka inni qaama qabu jala muraa adiif gurraachaan dubbateetiin argineetiin jenna. Sagantaa guyyaa har'aa asuma irratti goolamneetiin jenna. Namoonni gaafii yoo ta'an yaada qabaattan karaa keessaati nu qunnamuu hin dandeettan. Gaafii keessanis nu dhiyeessuu hin dandeettan. Nus gaafii keessan deebisnee warroota beekanii baratanii kitaaba qulqulluu gadi fageenyaan ilaalan dhiyeessuun gaafii keenya isaaniif dhiyeessine irraa barachuu hin dandeenya. Kan isin wajjin ture an Roobaa Baanataati obboleessa keenya Shallaala waan nu wajjin turteef Waaqayyo si haa eebbisu jedhaati. Gooftaan si haa eebbisu Roobaa. Thank you waan nu affeerteef. Waaqa keenya kadhannee sagantaa guyyaa har'aa asirrumatti cufna.
Galanni ni ulfinni keetu Waaqa mana samii jirtu jaalalaaf tokkummaan hafuura keetiin waan nu barsiifteef maqaan kan kee ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluun eenyu Abbaan eenyu Ilmi eenyu ka jedhu bal'inaan keessa deemnee akka barannuuf hiree nuu kenniteetta ati galatoomne. Diida sanitti yaa Waaqayyoo yaadonni walitti bu'an kan namoonni waan kana hin hubanne hafuura keetiin ati akka isaan hubachiiftu ati akka isaan wajjin jiraatu nus jabeessitee akka nu barsiiftu si kadhanna maqaa Gooftaa Kiristoostiin. Ameen. Ameen.